bilbila keenya kamirratti akka wanni isin ilaaluu dandeenya raajii fakkeenyaaf miskoolis haa ta'u nama nu bilbilee haa ta'u akkasumatti illee nullee yoo bilbilute akkamitti adda baasan beekni asuma foonii keenya kana seenaa jechuudha foonii kana eegas inni kun sarara sadiin akka jiru kana ta'u eegas booda maaltu ta'eef siim waan yoo barbaadamne siim waan hin bakka sanatti qo'e jechuudha filter koolis qayyoo kana godhe bakka jechuudha san booda fakkeenyaaf amma miskoolii ilaaluu barbaadamne misti kool warra gartee sonaan yalaan kaasee naaf qayyoo asiin tuqa okkeenyaan san booda warra siim waan irra bilbile kaniin jalaan kaasee hundi qofa san qofa naaf tarreessaa jechuudha akkuma agartan bifa kanaan akkatti san naaf tarreessaa jechuudha okkee kanaan barbaadamas warra siim waanidha kaniin an bilbila irra cufee waan barbaade yoo isa san qofa laaluu waan barbaade rejected call qayyoo kanaan tuqaa jechuudha okkeenyaan noo bifa kanaan kana naa baasa jechuudha oke ammallee akkasumatti illee siim waan irratti haa lakkoofsaan namaa bilbilee jechuudha inni naan bilbilaan namaa bilbilee qofaan agaruu barbaade noo kanaan tuqa jechuudha outgoing call qayyoo kanaan tuqa ittiin dha'a noo kan inni namaa bilbilee isa kana jechuudha oke amma gara siimtuudha siimtuura barbaade siimtuura kaniin lakkoofsa naa bilbilan kanaaf naa bilbilee barbaade samboota incoming call qayyoo kanaan tuqa oke gaafa itti godhu no lakkoofsonni warroonni naa bilbilee kunoo isaan kana jechuudha tokkoon tokkoon gaa guyyaa fi akkasuma ji'aa fi kana tokko tokkoon isin gadi akkuma agartan bifa kanaan hundee barbaadan ammoo ol koolis qayyoo kana bitanii siimii hundaa warra ta'e siimii ol qayyoo kana bitanii jechuudha mudoo keettanii bifa kanaan isin deebi'aa jechuudha.